Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii mastootoo taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaafoti galata waaqayyo akkasumas immoo har'a daantelee waliin dhoofna jechuudha. Daanteliin kuni daantelii soofati jechuudha. Fakkeenya laala. Fakkeenyaaf anama asirratti afur bichaan godhee bifa masqaliitiin jechuudha. Isin garuu itti dabaluu ni dandeessu. Fakkeenyaaf asittis asittis amma tokko lama sadii afurii asitti afurii yoon dabalee booda dammoo deebisee meeqanitti dabala saddeetanitti dabala jechuudha. Meeqataa saddeeti kudha jaha isin digdamaan illee gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf asirratti yoo guddaa gochuu barbaadan isa kudha jaha yookiin isa digdamaa saniin guddaa gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani garuu ammaaf kana xiqqeechatu manaan godhe jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun asitti jammaraan jira. Haala kanaan jechuudha kuula kanaan akkamitti kana gootee jechuun keejjanii nafuu amma asitti shan'ee jira kun shan'ee jira kushananuu kubaatti dhaama jechuudha. Laala hunda isaatiiyyuu kubaatti tanan jira kana shanan jechuudha. Ganaan itti dabala jechuudha. Ammas fakkeenyaaf garuu yeroo dura dhaamu hundi golbatti isin garuu immoo akkanatti addaan babal'istu jechuudha harka keessaniin. Amma ani kun asitti jammaree jira. Laala fakkeenyaaf namoonni biraatis namoonni shaakaluu barbaadanis ni jiru sila ta'eefu haala kanaan jechuudha. Duraan dursee egaa akkanatti kana qabachuu keenya beekne amma asitti keessa isaa addaan garuu akka badaattis addaan babal'isne kaayyoo akka badaattis addaan babal'ate ni bushaa asila ta'eefu ani walitti dhidhiyeessituman godhe isinis dammoo maal gootu seetan akkanatti ni fudhattu asitti akka badaa akka addaan faffagaanne yoo barbaadani gizee takka bichaa qofa akkana keessa fudhattanii deebistanii xiqqishuma ishee irraa sixxanii ni fudhattu akkanatti jechuudha. Ammas itti deebitanii asuma keessa jechuudha. Dirqama kaa bakka tokko walitti yoo dhiyaate bakka tokko immoo addaan fagaachuu qaba. Ammas immoo akkanumatti fudhattanii deebitanii irraa sixxanii kan irraa sixxamtuuni takka bichaa irraa sixxu jechuudha. Laala asitti akkasumas kanan hojjechaa jiru kunuuti ilaalaa kana duratti isinitti agarsiisee ture fiixa tanan dura jechuudha. Walitti hodhee too'ee tokko naafe garuu kuulli kun xiqqoo ishiin xiqqaate sila ta'eefu sababa saniifuu akkaataa walitti hodhanii isinitti agarsiisa. Laala anamma hiyyee asiin xumuree jira. Asiin illee yoo barbaadan itti dabaluu ni dandeessu. Asiinis itti dabaluu hin dandeessu. Asiinis itti dabaluu hin dandeessu. Anamma asitti tokko nan dabala. Asiinis yoo barbaadan tokko itti dabaluu dandeessu jechuudha. Tokkicha hafe kanammoo akkamitti itti dabaltaa jechuun keessanii hin hafu. Fakkeenyaaf kana akkanatti itti nan godha jechuudha. Laala kana fidee asitti nan qadaada jechuudha. Asitti yeroon qadaadu limmuudhaanis hodhuu ni dandeessu sen jechuudha. Ani immoo amma kirooshiidhaanan keessaa laala akkanattan kirooshiidhaan keessaa fudhadha jechuudha. Kirooshiidhaan akkatti keessaa fudhadhee ammallee immoo akkana deebi'ee asiinis kirooshumaan deeffadha jechuudha. Kirooshumaan deeffadha. Ammas dammoo asiinillee kirooshumaan deeffadha jechuudha. Isin yoo barbaadan limmuudhaan hodhuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan ammas asiinis akkanumatti kirooshumaan
deeffadha. Amma zuurii kanaan xumuree jira. Bakka kanaan na hafee bakka kanas dirqama kanatti walitti hodhama jechuudha. Akkasii isiniin jira. Maaliif uumaa nama dhibu baay'ee nama dhibu yoo hubataniitoo laalanii uumaa nama hin dhibu isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuu taatanuu hundi keessanuu haala nan godhe kanaan daantelii barbaadan hawuu ni dandeessu. Wanta barbaadan hojjechuu ni dandeessu. Aynata barbaadan jechuudha fakkeenyaaf. Kuni daantelii